jira bitamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo daandii nagaa filatanii galaniif sirni galateeffannaa fi beekamtii kennuu gaggeeffame. Garaagarummaa siyaasaa karaa nagaatiin hiikuun nageenya uummataa waareessuuf waliigaltee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame miseensonni waboo hedduun karaa nagaatiin galuudhaan leenjii haaromsaa fudhachaa turan. Miseensota waboo waamicha uummataa oowwatanii qabsoo daandii nagaatti deebi'an kanneen dhimmoota biyyaalessaa fi mata dureewwan garaagaraa irratti hubannoo akka gabbifatan taasisuun ibsame. Miseensota waboo nagaa uummataatiif dursa kennuun qabsoo hidhannoo irraa deebi'uun leenjii fudhachaa jiran kanneeniif sirni galateeffannaa fi beekamtii abbootii gadaatiin taasifame. Daandii nagaa filachuun agarsiiftuu injifannoo waan ta'eef murtoo sirrii fudhataniif galata guddaa qabaachuu qabdu jechuun abbootiin gadaa ibsan. Ajaa olaanoo waraana bilisummaa Oromoo sanyii nagaasaan leenjitoonni beekumsaa fi hubannoo leenjii kanaan argatan galaa taasifatanii gocha qabatamaadhaan mirkaneessuuf caalmaatti akka of qopheessan dhaamuu ragaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Joottan jaan darbanitti hojiin gama ministeera qonnaa fi dhaabbilee itti waamamaan hojjetame guddina kan argisiise ta'uu mana marii bakka bu'oota uummataatti walitti qaban koree dhaabbii dhimmoota qonnaa obbo Salamoon Laalee himan. Mana marii bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota qonnaa raawwii karoora hojii joottan jaan darbanii dameewwan qonnaa qorateera roobee abarraam. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota qonnaa raawwii hojii ji'a damee qonnaa bara 2017 qorateera. Hanga ammaatti gosa oomisha hundarraa oomishni kuntaalli miliyoona 793 oomisha arfaasaaf gannaarraa kan walitti qabame ta'uu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee himaniiru. Walakkaa waggaa kanarratti oomisha midhaan irraa qofa kuntaala miliyoona 466 walitti qabuuf karoorfame keessaa kuntaalli miliyoona 459 kan walitti qabame ta'uu Dr. Girmaan himuun karoorri qabame kan galmaa'eedhas jedhaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensonni koree dhaabbii dhimmoota qonnaas gabaasa dhiyaate irratti yaadaaf gaaffii qaban dhiyeessaniiru. የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ስርጭት በተመለከተ ለዘንድሮ ምርት ዘመን bara oomisha kanatti dhiyeessii fi rabsaa xaa'oon wal qabatee qabeenya yeroo ramaduun caalbaasii baasuun waliigaltee mallatteessuu fi yeroon geejibsiisuu eegaluun haala gaariin kan ilaalamudha. haa ta'u malee hanga barbaadamu sababni bituun hin danda'amneef maalidha? አጠቃላይ የግብርና ኤክስፖርት ምርቱ ከበጀት ዓመቱ እቅድ አንጻር ኦሚሽ ቆና ወሊገላራ kan alatti argamu karoora ji'a jaan qabameen bu'a qabeessadha jennee fudhachuu dandeenya. haa ta'utii akka karooraatti kan hin raawwanne dhimmoonni tokko tokko jiru. Gaaffilee kanneenii fi kanneen biroo ka'aniif deetaan ministeera qonnaa fi gaggeessitoonni dhaabbilee itti waamaman isaanii ministeerichaaf ta'e deebii kennaniin bara oomishaa 2017 fi 2018 xaa'oo kuntaala miliyoona 24 dhiyeessuuf karoorfame haaluma barbaadamuun gara biyyaatti galaa kan jiru ta'uu fi qonnaan bultoota biras yeroon akka qaqqabuuf irratti hojjetamaa kan jiru ta'uu himameera. Sanyii filatamaa dhiyeessuu wal qabate qonnaan bulaan sanyii barbaadu akka argatuuf hanga danda'ametti hojjetamaa kan jiru ta'uu akkasumas dhiyeessiin paampis olaanaa ta'uu himaniiru. Ji'oottan jaan darbanitti damee qonnaatiin hojiiwwan hojjetaman milkaa'ina kan agarsiisan ta'uu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee kan himan qonnaan bultoonni mudeela ta'an akka heddummatanii fi oomisha gabaarratti barbaadamu akka oomishaniif ciminaan irratti hojjetamaa kan jiru ta'uu eeraniiru. እስካሁን
full package ከመጠቀም አንፃር hanga ammaatti qonnaan bultoonni paakeejii guutuutti fayyadaman qonnaan bultoota gara miliyoona 8tti siqadidha. Qonnaan bultoonni moodela ta'an immoo harka 30 irra gahaniiru. Bittaa xaa'oo wal qabatee yeroo gatiin fooyyee qabu ilaaluun wal duraa duubaan kan galchinu ta'a. Hojiin gamadamee qonnaatiin hojjetamaa jiru guddina argamsiisaa kan jiru ta'u mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qaban koree dhaabbii dhimmoota qonnaa obbo Salamuun Laalee himaniiru. Kunis hangi lafa qotamuu fi oomishni irraa argamus dabalaa kan dhufe ta'uu dubbatu. Inisheetiivii maaddii guutuutiin hojiin hojjetame guddaa ta'us fedhii uummataa guutuuf garuu ammayyuu hojii guddaan kan eegamu ta'uu eeraniiru. ሙሉ በሙሉ የህዝባችንን ፍላጎት ለመመለስ ገና ብዙ ዳገት fedhii uummata keenya guutumaan guutuutti deebisuuf hojii hedduutu nurraa eegama. Xaa'oon wal qabatee hojii hedduun akka hojjetame ifaadha. Haa ta'u malee muuxannoo duraan qabnurra geejibsiisuun yeroo dheeraa fudhata. Kana qofa miti. Erga galee raabsuu irrattis hojjetamuu qaba. Harka qonnaan bulaa dursee galuu qaba. Waldaaleen hojii gamtaas asirratti cimsanii hojjechuutu irraa eegama. Balaawwan uumamaa akka kirkira lafaa akka malee yaadda'uun yookaan immoo salphisanii ilaaluun utuu hin ta'in hubannoo saayinsawaa qabaachuun giddu galeessaatti dhufuun hawaasarraa eegama jedhame. Hawaasni sadarkaan jiru ergaawwan kirkira lafaa qorannoo irratti hin hundoofneef qaamolee adda addaan kennamaniin utuu hin burjaajin qaamolee saayinsii isaa qixaan beekanii fi beekamtii qaban irraa fudhachuun gorsa isaanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha jedhan hayyoon ji'ooloojii Dr. Baayisaa Raggaasaa barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Finfinnee fi itti gaafatamaan muummee saayinsii lafaa. Guutuun gabaasa kana akka itti dhiyaata. Taateewwan uumamaas ta'ee namtolchee uumamu tokkoof akkaataan ilmaan namaan deebiin itti kennamuuf of eeggannoowwan taasifamu dinagdeef sadarkaa hubannoo hawaasicha irratti kan hundaa'udha jedhan. Hayyuu ji'ooloojii kan ta'an Dr. Baayisaa Raggaasaa barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Finfinneef itti gaafatamaan muummee saayinsii lafaa. Haaluma kanaan biyyoonni guddatan kanneen akka Chaayinaa faan yeroo rakkoo fi balaan uumamu qofa otoo hin ta'in itti fufiinsaan dhimma kanarratti kan hojjetamu ta'uu siman. Biyyoonni guddatan biyyoonni akka Chaayinaa faa yeroo baay'ee waan isaan mudatuuf command postii mataa isaa kan danda'e qaba. RGQ command mataa isaa kan danda'e qaba. Dhaabbataadhaan mataa isaa kan danda'e qaba. Isaan amma leenjiin isaan hojjetan yoo sochiin lafaa kun uumame yoo insaan kufe akkamitti nama baafna akkamitti nama duumsa namaa gad xiqqeessina akkamitti balaa isa faana wal qabatee dhufu gad xiqqeessina kan jedhu yeroo hundas wanni isaan irratti leenji'an kanadha. Yeroo balaan sun uumamu haala salphaatiin gadi baasa. Fakkeenyaaf insaan guguddaan kun yeroo jigu gamoon guguddaan kun yeroo jigu namoonni achi keessatti hafuu danda'u. Otoo hin duune karaa ba'umsaa dhabamee istaakii gochuu danda'u. Isaan amma meeshaa adda addaa qabu. Nama du'ee fi nama hin duune iyyuu insaa sun keessatti masaaraadhaan adda baafatu. Bakka namni lubbuu qabdu jirullee sensii godha. Iddoo kana namni lubbuu qabu jira jedhe achi qoffuranii dafanii baasu. Haala suniin maal xiqqeessu jechuudha. Du'insa nama gad xiqqeessu. Biyyoota guddatan biratti adeemsi hubannoo uumuu balaawwan kirkira lafaa kun sadarkaa manneen barnoota irraa eegalee kan barsiifamu ta'uu kaasuun akka biyya keenyaatti balaawwan uumaman kanneen irratti hanqina hubannoon gama tokkoon akka malee sodaachuu fi salphisanii ilaaluun waan jiruuf hubannoo gama kanaan jiru giddu galeessaatti fiduun of eeggannoo taasifamuu qabu godhuun akka barbaachisu dubbatu Dr. Baayisaan. Amma sochii addaas gochuun hin barbaachisu. Kuni kan uumameef hubannoo abuurlani. Warri haala maleessitti dhiyaatu sun badaadha. Gaaziin humna achi keessa bahuun illee badaa ta'uu danda'a. Asidiik wayiidammoo alarjii waan hin taane kan of keessaa qabu waan danda'uuf haala hin taaneen itti dhiyaachuun barbaachisaas miti. Jalqabama bishaan suntu ba'e ammammaatti maagimaan kan jedhu sun hin baane bishaantu ba'e bishaan ba'e sun isa takattalee maagimaanis bahuu danda'a. Yeroo sun inni ba'e taanaan amma naannoo sunitti miidhaa geessisuu danda'a. Haala suniinis daffaruunis sirrii miti. Haala malees immoo namni sodaatee ammallee mana nu biratti illee yeroo baay'ee bilbilan hin jiru. Irra socho'ee manaa bahee ala bu'aa moo akkaman godhaa jedhee namni baay'ee bilbilu hin jira. Isas giddu galeessa ta'uun hin barbaachisaa. Giddu galeessa taasisuuf hubannoo kennuudha. Maaltu ta'a Finfinnee irraa dhufe maaltu ta'uu danda'a kan jedhus qorannoo adda addaatiin uummataaf hubannoo kennuudha malee kan biraa inni godhamuu jira yaadu. Uumamni balaawwan kirkira lafaa kutaalee biyyattii adda addaatti uumaman kanneen iddoowwan dhiibbaa adda addaa daran itti geessisan akkuma jiran iddoowwan kaanitti immoo rakkoo maatu qabaachuu malu jedhan Dr. Baayisaan. Hojiin dursaa akka biyyaatti keessattuu ijaarsa gamoowwan tokko tokko qorannoo irratti hin hundoofne jiraachuunsaa rakkinicha ammeessuu akka danda'u siman. Taateewwan balaa uumaman kanneen akka kirkira lafaa kun salphumatti waan tilmaamamuuf nama rakkisan baay'ee waan qabuuf hawaasichi odeeffannoowwan qorannoo irratti hin hundoofne ogeessonni gama kanaan jiran kallattii adda addaan kaasaniin burjaaja'uu akka hin qabnee fi odeeffannoowwan dhimma kanaaf dhaabbatan giddu galeessa irraa
waan darbu fudhachuun hojiitti hiikuu akka barbaachisu dhaamaniiru. Hayyuun jiyooloojii Dr. Baayisaa Raggaasaa barsiisaa fi qorataan yuunivarsiitii Finfinneef itti gaafatamaan muummee saayinsii lafaa. Yeroo baay'ee yeroo wanti kun uumame qabee hundumti isaa bakkuma biiroo adda addaa irra bahee waan adda addaa dhiyeessaa magilacaa adda addaa kenna. Magilacaan kennan immoo qorannoo irratti hundaa'ees waan hin taane baay'een isaa kuni uummata iyyuu ni burjaajessa waan ta'eef isarratti of eeggannoo gochuun gaarii natti fakkaata. Fakkeenyaaf amma akka qaama biiroo keenyatiinis baay'ee kan irratti hojjetaa jirra. Ani jalqabaa qabee tiimii akka iskuulii kootti tiimii uumee piroofeesaroota kan afaan wal qabatu tiimii uumne yeroo hunda torbeen wal gahanii qorannoo adda addaa geggeessanii garamitti deema maal ta'uu qaba kan jedhu waan adda addaa ilaalcha adda addaa gochaa jiru. Amma immoo isumayyuu akkuma biiroo adda addaa yuunivarsiitii adda addaa irra kennamuyyuu sirrii miti haala jedhuun akka jiyoolojikaal instituushinii biyyattiitti alaafinnatas kan qabu isaanii silxaannis karaa isaaniitiin otoo bahee waayya jechuudhaan karaa isaaniitiin naashinaal tiimiin akka uumamu dhiibbaa gochaa turre amma masmara qabatee ittuma deemaa jira. Kanaaf hubannoon nuti kenninu qorannoo irratti wanni rakkinni guddaan maaliif pirediktii gochuu baay'ee ulfaataadha. Kuni amma qorannoo wayidammoo teekinooloojii amma jiruun RQQ'n yeroo kana hin uumamaa yeroo kana akkana godha jennee wanni beeknu baay'ee rakkisaa waan ta'eef bakka adda addaa yeroo magilacaa waanuma hin taane irratti konseptii xiqqoo qabannee kenninu uummata burjaajessa waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaha jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaha namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.